Ladies and gentlemen, without further delay, I would like to welcome Dr. Zakir Naik, President of the Islamic Research Foundation. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Awalam yara allazina kafaru anna as-samawati wal arda kanat ratkan fastaqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hay afala yu'minun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My respected elders, hangafoota kiyya kabajamoo akkasuma obboleeyyan kiyya jaalatamoo hunda keessanuu nagaa islaamaatiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu jeetiin isin simadha. Nagaya rahmataa fi barakaan rabbii ol aanee subhaanahu wa ta'aalaa hunda keessa wajjin haa ta'u. Mata dureen haasawa kiyya galgala irraa qur'aanaa fi saayinsiin ammayyaa wal simammoo wal didan kan jedhu ta'a. Qur'aanni kabajamaan waxyii xumuraa fi goolabbii kan ergamaa xumuraa fi goolabbii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irratti buufame. Kitaabni tokko kitaaba rabbiiti jechuudhaaf, kitaabni tokko waxyii rabbi biraa buufame jechuudhaaf qormaata barabaraa kan isa mudatu jala dabruu qaba. Duraan waggoota kumaan dura yeroo mucjizaa turte. Alhamdulillah qur'aanni kabajamaan mucjizaa caalu. Boodarra ammaas waggoota kumaan dura wayita qur'aanni buufamu yeroo ogbarruu fi walaloo turte. Yeroo san keessa qur'aanni buufame. Alhamdulillah hayyoonni muslimaa fi musliman tahinilleen qur'aanni kabajamaan kitaabban ogbarruu afaan arabaa keessaa isa hunda caalu ta'uu isaarratti walii galanii jiran. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa namoonni yoo dandahan waan qur'aana fakkaatu akka fidaniif qormaata isaaniif kennee jira. Suuraa Baqraa suuraa lammaffaa aayaa 23 fi 4 irratti وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يو قرآن قبرتش خين نبي محمد رتبوف نخن الراشكي كباتن فأتوا بسورة مثله مي سورات كتي سورة قرآن فكات فدا وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين يو ورد قاتاتا والربي أجت ربي جتني قبرتن يا مدى فإن لم تفعلوا إيقاتنا اندر في دودة الأبدني ولن تفعلوا أما اللي في دون دنديسا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إبدا قرآن سينا مربي تكفري في أغاتاتين قبمو صدادا إبدي سن مربي تكفري في قبويتيجا بكتنت قرآني سورة قرآن فكاتو أكده فتني في أرم كفارة قرماتي سوران إرقباب دو جامتو آية صدقو فكبتي جاتشوتا مراسة كبتي hangammaa namni suuraa isii fakkaattu fide hin jiru. Inshaa Allah hanga dachii fi samiin jirtus namni waan isii fakkaattu fidulleen hin jiru. Arraan tana kitaabni amantii tokko walaloo haalaan bareedduu taateen addunyaan irra jirutun diriirtuudhaa osoo je'e namni ammayyaa amanee ni fudhata? Hin fudhatu. Sababni isaa yeroon amma jirutun yeroo ogbarruu fi walalootii miti. Yeroon ammaa yeroo saayinsii fi teknooloojiiti. Kanaafuu mee arraan tana qur'aanni kabajamaan kun saayinsii ammayyaa wajjiin wal simama wal dhaba. Mee haalaal. qormaata baraa yowaahuu qormaata saayinsii dabruusaa haalaal. Hayyuun fiiziksii beekamaa fi badhaafamaan noobeelii nagayaa Albert Einstein akkana jedhe. Saayinsiin amantiidhaan malee itti naafa. Amantilleen saayinsii malee jaamtuudha. Mee waan kana irra haa deebi'u. Hayyuun fiiziksii beekamaa fi badhaafamaan noobeelii nagayaa Albert Einstein akkana jedhe. Saayinsiin amantiidhaan malee itti naafa. Amantilleen saayinsii malee itti jaamtuudha jedhe. Waan takka isin haa yaadachiisu. Qur'aanni kabajamaan kitaaba saayinsii yookiin SCIENCE miti. Garuu inni kitaaba saayinsii yookiin SIGNSC ti. Inni kitaaba aayatootaati. Aayatoota 6,000 oltu mallattoolee 6,000 oltu qur'aana kabajamaa keessa jira. Sanniin keessaa aayatoonni 1,000 ta'an waa'ee saayinsii dubbatan. Haasawa kiyya kan arraati wal qabatee dhugaa saayinsii kan saayinsiin mirkaneeffate qofarraa hin dubbadha. Waa'ee tilmaamaa fi tiyooriiwwan saayinsiin dubbadhu. Akkuma nuti hundi beeynu tiyooriiwwanii fi tilmaamonni kunniin dhara ta'anii argamuu danda'an. In the field of astronomy in 1973 gama astiroonomiitiin bara 1978tti saayintistoonni muraasni kan badhaasa noobeelii argatan ni jiran. Saayintistoonni kunniin akkaataa hawaan tun itti uumamte ibsanii turan. Haala uumamaa san Big Bang jaanii ibsan. Warri kun hawaan teenya tun jalqabarratti primary nebula dhukkee jalqabaa turtee ja'an.
sanitti aanuudhaan wanni biig baang yookiin dhoohinsa guddaa ja'amu dhufe secondary separation yookiin walirraa adda fottoqootutti aane kun ammoo gaalaksiiwwan urjiiwwan pilaaneetiiwwan aduun ji'aa fi dachiin irra jiraannu akka uumaman taasise wanni kun biig baang ja'ama qur'aanni kabajamaan dhimma kana waggaa 1400 dura gabaasee nuuf ibse suuraa anbiyaa suuraa 21ffaa aaya 30 irratti rabbiin akkana jedhe awalam yara alladhiina kafaruu sawari rabbi mormu kun hin beeyne أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أكسمي في دجين كتاتا كتي تنكاوني جدون جره ولتمت أنتو تاتي تن إيغسي أدام بك إفنتهم بيني آيان قرآنا خن وائي بيك بانك قبابنا نوقاكم تكو في دبا فردرها لخنان دبته ساينسين وان خنا ديهن خنا برقه وقا صدوم يوخين صدو بشان درجة جودا قرآني خبجمان سورة فصلت سورة فرتمي تقفى آية كرة كرة كنجا eegasii samii uumuu fedhe isiin aara turte duuba rabbiin samii fi dachii nakki jedhe waaniin an isinirraa fedhu tolaa dirqitti dhagayaa dalagaa je'een samii fi dachiin waan nu keessa jiru wajjiin dubbii tee dhageenyeesiif gajjannee ja'an rabbi wayita samiin aara turtetti dachii wajjiin tolaa dirqitti walitti koottaa jee ajaje isaanilleen siif gajjannee walitti dhufnaa ja'an arraan tan akka saayinsii nutti himutti jalqabarratti wani dachii fi samiin irraa uumaman bifa gaasiitiin ture jecha afaan arabaa rabbi qur'aana keessatti suuraa fussilat suuraa 41ffaa aaya 11tti fayyadame ammoo dukhaan ja'a dukhaan jechuun gaasii jechuu osoo hin taane aara jechuudha arraan tana saayinsiin waan jalqaba jiru san ibsuudhaaf jecha gaasii ja'urra kan aara ja'uutu itti dhihaate jechaa jira sababni isaa yeroon sun yeroo haalaan oowwituu turte yaadame qur'aanni waan kana waggaa 1400 dura dubbate nuti dhiheenya kana bira geenye wanni hawaan yookiin yuunivarsiitiin kun jalqabarraa uumame bifa aaraatiin ture. That the earth on which we live, it was flat. It was in 1500. Amma dura ilmi namaa dachiin irra jirru tun diriirtuudhaa jee amanaa ture. Bara 1577tti namni Sir Francis Drake jedhamu eega dachiirra naannaween booda lafti teenya tun waan geengoo fakkaattii jedhe. Qur'aanni garuu suuraa Luqmaan suuraa 31ffaa aaya 29 irratti akkana jedhe. ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل akka rabbiin halkan guyyaa keessa seensisee akkasuma guyyaa halkan keessa seensisuun beekanii waan tokko wal keessa seensisuun adeemsa suutaa fi dhawaataan raawwatamu halkan suuta je'ee guyyaa keessa seena guyyaanis suuta je'ee dhawaataan halkan keessa seena dachiin osoo diriirtuu taate wanni hundi battalumatti jijjiirama guyyaan halkan keessa dhawaataan seenuu akkasuma halkan guyyaa keessa dhawaataan seenuu hin danda'u rabbiin dhaamsuma wal fakkaataa suuraa az-zumar suuraa 29ffaa aaya 5 irratti akkana jedhe rabbiin halkan guyyaa irratti marsee guyyaa halkan irratti marse jechi afaan arabaa rabbiin aayaa kana irratti fayyadame kan kawwaaraa jedhu kana kawwaaraa jechuun waa irra marsuu jechuudha kanaafuu rabbiitu guyyaa halkan irra marsee halkanis guyyaa irra marse jechuudha kawwaaraa jechuun akkaataa isin imaamata mataa keessanirra martansan jechuudha kanaafuu halkan guyyaa keessa akkasuma guyyaa halkan keessa seensisuu fi irra marsuun kun kan mudatuu danda'u yoo dachiin bifa geengootti dhihaatu qabaatte qofa yoo diriirtuu taate rakkisaadha. If the shape of the earth was spherical, if it was flat, it was not possible. And Allah further says in Surah Naziyat. Rabbi dabalataan suuraa An-Naziyaat suuraa 79ffaa aaya 30ffaa irratti kan dachii eeganaa diriirse bifa hanqaaquu fakkeesse والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها جتشون دتشي بفهن كاكو فكيسيني جتشودا هي كان جتشا دحاها إني توكو بالإسو جتشودا هي كان براخن دحاها أمو جتشا فان أرباخن دوياح جامورا دراري akkuma beekamu dachiin arraanta narra jiraannu akka kubbaa geengoo miti gubbaa fi jalaan diriirtee jidduun ammoo bal'atti jechi afaan arabaa kan duyyaa haja'u hanqaaquu hunda jechuu miti qajeelatti hanqaaquu guchii ibsuudhaaf tajaajila hanqaaquu guchii yoo laaltan gubbaa fi jalaan diriirtee jidduun bal'atti yaadame qur'aanni kabajamaan waggaa 1400 dura bocni dachiirra jiraannu ji'oosfeerikaal yookiin gubbaa fi jalaan diriirtee jidduun bal'attee jee ibse spherical qofa jeen dhiisne hanqaaquu guchii fakkaattii je. Previously, the scientists, they thought that the light of the moon was